الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا channel إفنان أورودا. هر أنت نكا قبسما عالمة مقالا بقجيدا كانتي سجنتا بريدا في هوتا كانتي وجين داو النججال سجنتان كن عالمة ججان نورا دجيت مقالا بقجي كيستي عالمني كينيا شيخ سلطان قويا هرآدا سمنا حال عجائبا كانان أكم أرقا جرتان كانت بجاجوتا هدو في موتوران namoonni hedduun jamaa barattootaa jamaa dargaggootaa fi ummanni muslimaa naannoo isitti argamanii fi magaalaa Boqojjii keessatti argaman haala argaa jirtan kanaan yaa'anii simatuun isaanii hedduu nama gammachiisa. Caalima jechuun dhaaltuu ambiyaati. Al-ulamaa'u warathatul ambiyaa'i kan jedhan har'aan tana magaalaa Boqojjii haala bareedaa ajaa'ibaa kanaan sagantaan kun geggeeffame jechaadha. Sagantaa kanarratti caalimni hedduun kan argaman kan akka Sheek Ahmad Haaji Qumbii namoonni hedduun kan argamanidha. Akkuma beekamu guyyaa har'aa kana caalimman hedduun argaman keessaa bulchaan majlisa Arsii Bahaa as keessatti argamuudhaan sagantaa kana ummata wajjin geggeessanii jiru. Akkuma beekamu haaluma argaa jirtan kanaan simannaan shiika kenna Sheek Sultaan Aliyyi haala bareedaa kanaan magaalaa Boqojjii keessatti magaalaa jaalatamtuu fi hawwattuu kana keessatti geggeeffameeti jira. Akkuma argitan ummanni hedduun kan naannoo isitti argamanii fi magaalaa Boqojjii keessa jiraatan haala ajaa'ibsiisoo argaa jirtan kanaan keessatti argamanii sagantaa kanarratti hirmaatanii jiru. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya isinillee akkuma har'aan tana magaalaa Boqojjii gammachuun oolte isinis akkaan wajjin gammaddan abdii qabna. waan nu hordoftaniif galatoomaa. Jazaakumullahu khairan. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.